Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa sagantaa isaa torbanitti yeroo tokko dilbata galgala keessaa akka lakkoofsa Oromootti sa'a 7 hanga 7:00 akka lakkoofsa Habashaatti ammoo sa'a 1 hanga 1:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiiloo heerzii 17,850 isiniif dabarsu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walaba sirna dimookiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Arri guyyaan dilbata muddee 31 barrii bara 2017 harka fuunee dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo oduu keenya guyyaa irraan sin dhageessa oduu waliin naantiitii dhugaasaati. Warraaqsi mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffachuu fi bilisummaa mataasaa dhugoonfachuuf uummanni Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti walitti fufiinsaan geggeessaa ture. Guyyoottan lamaan kana daran jabaachuun magaalotaaf godinoota Oromiyaa danuu keessatti kan geggeeffamaa jiru ta'uun dhagahameeti jira. Haaluma kanaan magaalotaa fi gandeen aanota godina Qellem Wallaggaa keessatti mormiin bifa haaraan jimaata dheengaddaa eegale ammas akkuma tufetti jiraachuu kan himan horomticha godina Qellem Wallaggaa Hanaasayyoo Gabaaroo Biirraa bilbilaan odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kennan kana. Eerri kun kan inni taasifamaa ture Gabaaroo Biduwwaa irratti miti godina Qellem Wallaggaa akka guutummaattiidha. Jaartoliin itti danda'anii deembilee okkoo qabatanii karaa dhaabbatanii aduu keessa mirga lammii isaaniitiif falmantuu jira wanti baay'ee si boosisu. Arsii keessa midhee Wallaggatu dhiigaa jira. Ajjeefamuun lammii keenyaa kun ajjeefamuu keenyadha. Mirgi jiraachuu lubbuun lammii keenyaa nuuf akka kabajamu. Nuti lammii keenya deebinee ijaarra jennee birrii walitti funaannaa garuu lammiin keenya buqqa'aa jira. Baay'een mootummaan naannoo Oromiyaa achi dhufuun lafa hin geenye namnammayyuu hidhamaa jira. Utuu lammiin buqqa'uu lammii duukaa sirbuu maal faayidaa qaba? Sobamuun barbaannu waggaa baay'ee sobamne waggaa baay'ee hidhamne kana booda sobamuun barbaannu dhaloota abbaa biyyaati buqqa'uu hin qabnu. Mootummaan wayyaanee ibsi isaanii obbo Lamaaraa Dassaaleny baasan sun uummata keenya bakka hin bu'u. Nama 60 miliyoona walakkaa buqqisanii nama 32 nama 27 ibsa gaddaa baasan mileen gaddaa federaalizimii jira edda ta'ee fi uummata tokko buqqisanii tokkoof gaddummaa inni kan jedhu gaafachaa turan. Kun kanaan osoo jiru loltoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee uummata Oromoo afaan qawween cabsuuf gara godina Horroo Guduruu Wallaggaatti bobbaafaman guyyoottan sadeen kanas gandeenii fi magaalota godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa maruun uummata Oromoo mormii mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatuuf finiinsaa jiru irratti rasaasa roobsuun lubbuuf qabeenya ilmaan Oromoo danuu kaagaaga'aa jiran ta'uun dhagahameeti jira. Nus dhimma kana kallattiin gara godina Horroo Guduruu Wallaggaatti bilbiluun jiraattotarraa odeeffachuuf yaaliin bilbilaan taasifne sababa mootummaan koloneeffataa wayyaanee neetwoorkii bilbilaa bal'eesseef milkaa'uu hin dandeenye. Ta'us gara fuula duraatti akkuma odeeffannoo guutuu arganneen qabannee kan isinitti deebinu ta'uu keenya gamanumaan isin yaadachiifna. Oduu keenyatti aanuun ammoo duulli milishotaa fi hawaasa Oromoo hidhannoo qaban irraa meeshaa waraanaa hiikkachiisu aanota godinoota Oromiyaa kanneen lolli weerara daangaa babal'ifannaa liyyuu poolisii Sumaalee fi loltoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen keessatti gaggeeffamurraa hiikuu jabaatee kan itti fufee jiru ta'uun dhagahameeti jira. Haaluma kanaan walqabatees godinoota Oromiyaa kanneen lolli weerara daangaa babal'ifannaa keessatti gaggeeffamaa jiru keessaa tokko ka ta'e godina Harargee Lixaa Aanaa Mi'eessoo keessatti miliishota humnaan hiikkachiisaa jechuun loltoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee kaabinoota Oppiidoo magaalaa Cirootti walitti baasuun doorsisaa ka'oolan ta'uu odeeffannoo gamasii arganneen beekuun danda'ameera. Taateewwan guyyaa kaleessaa godina Harargee Lixaa Aanaa Mi'eessoo fi
magaalaa Ciroo keessatti loltoota mootummaa kurneeffataa wayyaaniin kaabinoota OPDO irratti raawwatamaa oolee fi duula milishoota Oromoo irratti adeemsifamaa jiru ilaalchisee Oromtichi godina Harargee Lixaanaa Meessoo akkas jechuun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti hime. Meesoo amma inni kachiifna jedhanii guyyuma rasaasaan dubartoota kana dhaawan kana milishoota keenyatti dhaqanii milishoonni keenya inni kannuu jedhaniiti qawwee walitti dhukaasuu bira jedhaniiti makkalaaqaan karraa deebi'e. Kaleessallee uummata aanaa Meesoo hundaa walitti qabanii namticha Getaachoo jedhanii tokko jira. Jeneraala Moomaal jedhan kan makkalaaqaa dhufee uummata mareechisee ture uummanni. Haala kamiin isin ammannaa jedhanii uummata hojjetu walii galtee murtii tokko osoo hin gahin adda ba'anii. Har'a kan ture kana ammoo ajaja nuti isin kanneen raawwattan taanaan isin raawwachiifna haja'u jechuudha isaan itti dabarsan. Inni kanuu dhumee dhabamne jechuu jira milishoonni keenya. Amma daansiin uummata keenyaaf qabu tooftaa jijjiirree karaa danda'amuun waa keenya hambaa osoo hin ta'in kan nuuf beeku mataa keenya waan ta'eef ifumaaf walitti birmannee haga dhumee dhabamnutti biyya keenya irratti falmatu akka qabnuudhaan kan hin dabalu. Oduu keenya dhumaatiin ammoo godina Gujiitti kaabinoonni OPDO ilmaan Oromoo adda durummaadhaan mootummaa kurneeffataa wayyaanee dura dhaabbachuun hawaasa Oromoos warraaqsaaf kakaasaa jiran keessaa filuun mana hidhaa keessatti dararaa kan jiran ta'uun dhagahameeti jira. Haala godina Gujii keessatti kaabinoota OPDO fi loltoota mootummaa kurneeffataa wayyaaneen akkasumas weerartoota daangaa liyyuu poolisii Somaaliin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru ilaalchisuun Oromtichi godina Gujii irraa odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kennee akkas jechuun dubbii isaa aanfata. Godina Gujii aanaa Gooroo Doolaatti daangaa wal qabatee dhiyeenya kana waliin bu'aa turanii jiranii ammallee uummanni naannuma daangaa isaan jira. Sababni walitti bu'iinsaa guddaan nama Oromoo tokko warra Sumaalee qalanii isaan booda lolluutti qajeelanii erga ulan immoo uummanni Oromoo Sumaalee bakka irraa buqqisee gara fuuldura deemsisee wayil irratti harkaafee fudhatee gara nama 3 guyyaa tokko akkas jalaa ajjeesanii erga uummanni Oromoo uummata Sumaalee bakka sochooseen duuba warri ittisa biyyaa walakkaa dhufanii galanii jiranii erga walakkaa kana illee nama tokko nama Nugusee Bushiraa jedhanii isaan dhaawanii jiranii. Gama kaaniin albuudaan wal qabatee keemikaala addunyaa kanarra dheewamaa ta'an baay'ee fayyadamanii namoonni naannoo laga danda'ee qubatan hedduu isaanii daa'imman qaama hir'uu ta'an baay'een alachaa jiraachuu isaanii kan miidiyaaleen mul'isaa jiru. Lubbu qabeeyyii hedduun lubbuu isaanii darbaa jiru. Akkasumas beera hedduu irraa ulfii ji'a 5 ji'a 7 ta'ee irraa ba'a. Gama biraatti ammoo dhamtichaa wal qabatee albuudni asirreetiin uummata naannoo fayyadamaa jiru. Gama biraatiin balfaa asirra daandiirra gadhiisanii horiin nama balfaa kan keessa seenee achi hafaa jira. Namni balfaa kan keessa seenee achi hafaa jira. Lukkeen naannoo sanii gurguranii badaa jiranii waan akkana amma uummata baay'ee aarsee uummanni ta'uu reegamee taa'aaf gama bilisummaa taasise uummanni maratee haala kanaan murteessee deemaa jira. Egaa kun immoo kanaan osoo jiru aangawoonni OPDO dhiyeenya kan ol dhufanii waadaa baay'ee seenaa turanii garuu waadaan seename kun irra guddaan hojiitti hin seenne kunis uummata Oromoo akkuma guutummaa Oromiyaatti dallansiisee guyyaa lamaan kana Oromiyaa bakkoota garaagaraatti hiriira guddaatu ba'aa jira namoonnis du'aa jiru. Mee dhimma kana ilaalchiftee yaada akkamii qabda? Uummanni isaan dursee deemee jira hubannoo gahaa qaba mirga fiitti falmataa jira akka miidhamee jiru hubatee jira miidhaan cimaa akka isaarra gaggeeffamaa jiru hubatee jira. Jarittiin tuli hagammaatu ilaalcha duraanii kan qabatte namoota inni irra lammii isaaniif dubbatan Oromiyaaf dubbatan Oromummaaf dubbatan osoo danda'anii barbadeessuu barbaadan waan namni balaa fidaa jira kana yoo wanta kanan fooyyessee fuula biraatillee rakkoon godina kana keessatti uumamaa jiru cimee itti fufiisaa jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo oduun itti guyyaa irraaf qabannee isiniif dhiyaannee haguma kana ture qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo qophiin keenya oduu isin dhageessisuudhaan eegalle akkuma itti fufetti jira. Wallee hangafticha artistii Nuhoo Goobanaa eegalle kana walumaan caqasaa gara qophii keenya addaatti dabarraa ammas turtiin keessan nu faana haa ta'u.
tokko ulalee walakka marani tantura kawal walachisan sagaltamii tokko ulalee walakka waliif rabbooyaani dhimmaan bitatan bilisummaa sabasi Gaaruma gaalmaan ayyaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo qophii addaa keenya sadin darban keessatti gaaffiif deebii keessummaa keenya Ayyuu Oromoo obbo Teessoo Namarraa waliin taasifne wal jala isiniif dhiyeessuun haftee marii keenyaas gara fuulduraatti isiniif dhiyeessuuf walitti dhaammannee adda gallee turre. Haa ta'u malee erga qophii keenya darbee dhaggeeffatanii booda dhaggeeffattoonni keenya Ayyuu Oromoo bara 1960moota keessaa Jaarmiyaa Oromiyaa jedhamu hundeessuun kaayyoo Oromiyaa koloneeffattoota Habashaa jalaa walaboomsuu fi Oromoonis bilisoomee biyya isaa Oromiyaa keessa nagaan jiraachuu qaba jechuun qabsoo eegalan kun kan bara dukkanaa sana keessa carraaqqii jabaa kana taasisan haala walxaxaa qabsoon bilisummaa Oromoo keessa jiru kanarrattis ta'ee egeree qabsoo Oromoo irratti akkasumas dhimma jaarmiyaalee Oromoo fi qabsoo qeerroon Oromoo biyya keessaa finiinsaa jiruu fi Hangoo Tooppiidoo sabboonummaa ergifachuun sabboonaa of fakkeessanii harraba qaratanii as ba'an kanarrattis obbo Teessoo Namarraa waan isaan jedhan dhaga'uu barbaanna jechuun gaaffii dhaggeeffattoonni keenya nu gaafatan irratti hundaa'uun obbo Teessoo Namarraa irras keessummaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa taasifatuun qabannee dhiyaanneerra. Dhaamsaaf gorsa qeerroon Oromoo Oromiyaa keessaa finiinsaa jiru isin gaafateef maal qabdu jennee yoo gaaffii gaafannu isaanis dhaamsa dura kaleessa eessa turre arra eessa jirraa boris eessatti deemnaa waan jedhu dubbatuurraan yookaan wayyaadha jechuun dubbii isaanii akkanatti aanfatu turtiin keessa nagadhumaatti nu faanaa ta'u. Ilaa dhaamsa har'a jiru utuun kaasin dura attamitti as geenyee kana utuu hubanne gaariidha. Maaliifi akkas faffacaane kanaafi hundee kan ta'e maalii kan jedhu yoo kaafne waan gara fuulduraatti adeemnu irratti waa xinnoo nu gargaaruu danda'a. Obbo Lammaa Magarsaa gara Baahir Daar kanatti si'a ce'anii of duuba laaluun barbaachisu amma fuuldura deemuudha kan jedhu tokko kaasanii kun dogoggora na fakkaata dogoggora guddaadha kun. Namni eessa akka dhufetu hin beekini eessa akka jiru baruu hin danda'u. Eessa akka jiru yoo hin beeku ta'e immoo garatti adeemu hin beeku. Akeeka kaawwachuu hin danda'u. Asii ka'een as ga'aadha. As kanan jiru immoo iddoo akkasiitii ka'een addana dhufee jedha. Kanaafi of duuba laaluun dirqama. Seenaan asiin nu ga'e kun maali kan jedhu kana ilaaluun yeroo balleessuu miti. Oduus immoo miti. Of beekuudha. Kanaaf amma waan har'a jirru kanaan kan nu ga'e maali gaaffiin jedhu kuni tokkoffaa gaduraamatti intelligensiyaan Oromoo garlamee ta'e 74 kaasee kan jiru warri indipendentii dhaabbanna jedhu garii dadhabina mataa isaatiitiin gariinis immoo hacuucaa karaa adda addaa irratti ga'eerraan kan ka'e fagoo adeemuu hin dandeenye. Oromiyaan akkasitti as an organization baqsee baddee hafte. Warri kaan immoo garlamee ta'anii afaan lama haasa'u. Karaa tokko waa'ee Oromoo haasa'u, karaa tokko waa'ee Itoophiyaa haasa'u. Garlamee akkasii kana si'a ta'an immoo yaada isaanii duwwaa miti. Humni isaaniis yeroon isaaniis hin hirama. Akkasumatti guyyaa dargijjiin ta'anii dollotaa oolu galgala immoo deebi'anii waa'ee Oromoodhaasa guyyaa hojjetan sana attamitti akka diigan odeessu rakkoon tokko kana. Rakkoo guddaan waan har'a keessa jirru kanaa fi kontribuusiyaan kan godhe garuu anaan akkanatti fakkaatutti ABO'oonii wayyaanee tirsanii geggeessaa wayyaaneetiif Addis Ababaatti galuu isaaniiti. Yeroo sanatti carraan banames jira, carraan maayitti hin baamnes immoo hin jira. Biyya sana eega galanii booda qopheen hin turre ammas qopheen waan hin turree fi organizational strength waan hin turree fi as a junior partner ta'aniiti kan isaanii washabaadhaaf biyya sana seenan. Tigreen halkanii guyyaa hojjetteeti waggaa tokko keessatti hundee ishee lafatti jabeeffatte. Oromoon harki caalaansaa yeroo sana sirbuuma ture.
Gullallee kanatti walitti sassaabanii mootummaa qabamnee jedhanii sirbuu, daadhii dhuguu, foon kana muruu waanuma akkasii kana malee organizeeshinaalii akka inni lafa qabatu carraa Tigree caalaa isaanii kan qabu carraa kanatti fayyadamuu hin dandeenye. Utuma kana muujujanii egaa Tigreen si'a akka lafa qabatte si'a barsu mootummaa kana keessaas ba'aa biyya kana keessaas ba'aa jedhe egaa Mallasii Diimaa fi Leencoo waame biyya namaa keessaati dhufanii nama ari'u jechuudha. Dubbii humnaati. Kun si'a ta'u ijoolleen bakka buusuu hin dandeenye. Abiddarraan deebine uummata kana bilisoomsuudhaaf kan lubbuu isaanii kennanii akka jiranitti dhuman. Warri carraa argatanii lubbuudhaan ba'anis immoo xiyyitii dugdatti baatanii madaanii caccabanii biyya adda addaa keessatti faffaca'anii waan kana kan duukaa bu'ee walitti sassaabee humna tokkotti keessaa baasuu danda'u simmoogaa hamma kanatti waan kana jedhamu waan argamu hin jiru. Kana gaa faffaca'iinsa boodana dhufe kanaaf hundee kan ta'e wayyaaneen humna godhatte hin danda'an dandeenyee hin moonuu kan jedhu sammuu namaa keessatti dhalateeti isa mo'uu hin dandeenyedhaan kana dhiisaniiti walitti naanna'an egaa. Isa danda'anitti naanna'anii quba walitti qabuutu dhufee wal salphisuun dhufee karaa tokko immoo warruma kana hojjetee egaa garii beekanii ta'a garii waldhaalumaan ta'a namoota manaa kana fichisiisanii ofii isaaniitii baqatanii biyyaa ba'an kun asitti immoo hiiroo ta'anii welcome hiiroo kennameefi waan akkasii kana irratti hamma har'aayyuu taanaan karaadhuma adda addaadha. Istiraagaliin kun akka inni iddoon geenyee fi shira adda addaa uumanii uummata kana akka inni humna godhannee fi diddiiguudhaaf hojii guddaarra jiru. Kanaaf diiggaan kun hundeensa achi dadhabina yeroo sanaatu riifleksii gochaa jira amma har'aatti. Kaleessa Oromoo Dimokiraatik Fooram jedhanii isuma ofii isaaniiti diiganiiti. Deebifnee ijaarraa kanaaf immoo fooramiin nu barbaachisaa jedhanii calqaban. Xinnoo ishee turanii immoo lakkiinnoo hin taane amma kaane nuyi Oromoo Dimokiraatik Firoontiidha jedhan. Amma kaleessa OLC an jedhamus ka'eera. Innis egaa ammaaf OLCdha. Booriftaanii Oromoo Liberation Council jedhee maqaa baafatee yoo baay'inaan waan dinquu hin qabu. Kanaaf hundeen faffaca'ina har'aadha kuni dadhabinaa fi sharrii warri wal'aansoon uummataa kun akka inni iddoon geenye barbaadanii uumanidha. Kanaaf egaa solushiniin kanaa maalii kan jedhu baay'ee qaxaadha har'a. Namni dubbii Oromummaa dhiisee dubbii jaarmiyaa waaqeffatutti deebi'e. Jaarmiyaanii akeeka tokko iddoodhaan ga'uudhaaf waan dhaabate ta'uu dhiiseeti aayidalii ta'e isumatti sagaduutti ka'an. Akkasitti immoo waan hin jirre waan harkaan hin qabanne waan si harka hin jirretti sagadaa isa harkaa qabaachuudhaan maltu sana iddoodhaan ga'uu hin dandeessu. Kanaaf akkanatti fakkaatutti rakkoo kana keessaa kan ba'amuu danda'amu wal calaluudha. Calala barbaachisa. Amma yeroo itti Israa'eliin kun calalee iddoon lamatti hirame iddoo lamaan kun immoo kaampiin lamaanuu kan isaanii jajjabeeffatanii bar tokko bara yeroon kenne tokko gaaffii qabanii fi furmaata qabanii uummata Oromootti dhiyeessanii uummati Oromoo haqaan akka inni kana irratti murteessu gochuudha. Kana gochuudhaaf immoo amma warri Itoophiyaa Dimokiraatawaa goona jedhanii jabaachaa jiru. Warri kuni harka wal qabachaa jiru. Wal calalaa jira. Amma inni alaa jiru nama goonsaa ture asiifachi jechaa ture waan meeqa fakkaachaa ture amma bifuma tokko fudhatee adeemaa jira. Karaa kan biraa immoo akeekii Oromummaa bilisummaadha kan jedhu kaampiin inni lammaffaadha kun immoo hirribarra jira. Yookiin taa'ee nama arrabsuudha. Yookiin immoo abdii kuutatee harka isaa marmaratee taa'uudha malee
waan wal qabachuudhaaf kaampiisaa sana jabeeffatee waan itti amaneef kanatti itti cichee kanatu na baasaa. Kanaaf immoo diifirensii xixinnoon nu gidduu jiranii sekendariidha. Ammaa fi komoon fooramii wayii dhaabbannee as a camp wal jajjabeessuu turre jirraa kan jedhu yaadi kuni ammayyuu taanaan lafa qaban. Kanaaf bujuji kuni naannee warruma sana jabeessa malee isaaniin waan gargaaru natti hin fakkaatu. Ani personaalii waan tokko keessan jiru waan ani itti gosatu hin qabu. Warra mana dhaggeeffachaa jiranis ani jaarmiyaan itti sagadee jaarmiyaa kana malee anis uummatis jiraachuu hin danda'u jedhu hin qabu. Kanaaf as an independent observer hin haasa'a. Qeerroon biyya keessaa kuni waan jaarmiyaa kan biraa waggaa 40tti, waggaa 50tti, waggaa 60tti hojjechuu dadhabaniti waggaa 3-4 keessatti hamma tokko iddoodhaan ga'ani. Muumentiin qeerroodhaa kuni waan dhiigi dhangala'e baay'ee nama meeqatu bishaan keessatti dhume, nama meeqatu beela'ee barahaa keessatti dhume, nama meeqatu mana hidhaa keessatti dararamaa jira. Rakkoon kun dhiphuun kun hundinuu garuu is not in vain. Callumedee miti. Callumedee kan dhangala'e miti. Callumedee kan bade miti. Hojii hammanan jedhamne hojjette qeerroon biyya keessa. Funyaan diinaa jala taa'anii waan baay'ee hojjetanii jijjiirama guddaa fidan. Biyya keessatti uummati kanni waa'ee mirga isaatii akka beeku kontribuushinii guddaa godhaniiru tokko. Lammaffaa biyya alaa kana keessaatii walitti wacaa kan turte dhufumaa taa'anii iddoo meeqatti walii caccabsaa turanii har'aa akka isaanii wixxifataniif akka isaanii waan tokko godhanii fi dirqisiisan jaallatanis jibbanis qeerroon biyya keessaa adeemaa jiru kuni dadhabina isaanii akka inni argisiise. Dadhabina isaanii kana immoo karaa tokkoon hamma danda'anitti mo'uudhaaf kunuun isaanii karaa isaanii carraaqaa jiru. Qeerroon dhiiga isaatiin intarnaashinaali Oromoon koozii akka qabu. Kooziin Oromoo kun immoo leejitimeetii akka ta'e uummata irra lafaa kanarratti argisiisan. Diina roobisiisan. Mootummaan Tigree humni nu mo'uu danda'u jiru kan jedhu sammuu isaanii keessatti dhalatee dagaagee kan jiru sanatti harkaaf fashaleessan. Kanaaf har'a akka ishee durii sana bookkifti kadhaarra jirti, roommaa jirti. Kana duwwaa miti. Warrumaa mootummaa humti kun ofuma isaatii bixxilee mootummaa kana jala hiriiree Oromoo hafanfajjeessaa ba'ani harka diinaa ta'anii uummata isaanii irratti warra bobba'an. Isaanumti kunillee akka isaan dammaqanii abdii ofirratti dhabanii ijaajjiitti hollatanii achi as deebi'anii uummata fakkaachuudhaaf carraaqaa kan jiran kana kan godhe qeerroodha. Lamma Magarsaa har'a waan sabboontonni biyya keessaa biyya alaa dubbatan kaatee isaaniin fakkaatee isaan keessa seenee waan inni gochaa jiru kuni hojii qeerrooti. Qeerrootu dammaqa. Dammaqinsi isaa garuu dhugaadhumatti uummataaf dhaabbatanii miti. Waan uummataa isaan quuqee miti. Rakkinni isaanii guddaan egeree isaaniitu isaan yaachise. Waraabessi isa halkan hojjettu beettiifiti guyyaa dhokatti jedhanii waan hojjetan kana beeku barruun isaanii dhiiga akka qabu beeku. Kun immoo Tigreen borii biyya isheetti baddee biyya isheetti galtee axirii ishee cuftee yoo of wanni goote duukaa baduu danda'anii warruma kanaan dura hacuucaa turan warruma kanaan dura ajjeesaa turan kana keessatti maal taana nuyi kan jedhu kana deebisuudhaafiti wawwaatu. Warri akkasitti wawwaatan kun immoo hundi isaanii basaastota. This is not by accident. Agartee information qabu. Basaasa amma kan yaa'iru jechuudha. Warra kanaan dura maqaa barumsaatiin under diplomatic cover waan adda addaatiin biyya ormaa kana keessatti kan jiru kana dhaqaa nu hafafajjeessa warra dandeessanii nu bita.
warra didan immoo maqaa isaanii fi lafa isaan jiraatanii liistii isaan nu ergaa akkasiidhaa mootummaa irraa fudhatanii dhufanii warri biyya alaa kana keessatti nama hunkuraa ba'an kun hundinuu amma addaan ba'anii adiitti guyyaa waaree eenyummaa isaanii kan isaan argisiisaa deemanii kanaaf hojii kanaan dura hojjetamaa turetu amma bu'aa argisiisaa fi jiraa jechuudha Lammaa Magarsaa fa'i. Kanaaf uummati Oromoo duumessa guddaatti adeemaa jira. Duumessi kun immoo bishaan tufa miti dhiiga hantufu. Abidda hantufu. Abiddi kun immoo wayyaanee duwwaa tuqaa hin dhiisu. Wayyaaneen abidda irratti tufame kanas namarratti darbatti. Abiddi immoo kanuma arge guba. Kanaaf biyya sana keessatti rakkoo guddaatti adeemaa jirra. Duumessa hammanan jedhamne dhiiga dorrobe. Abidda dorrobe adeemaa jirra. Baay'een namaa jaarmiyaa jedhanii amma ala kana haasaan immoo hurriidhuma ittiin ija namaa haguugan kana karaa adda addaa afuufuu malee duumessi mataa isaanii irra jiru maali kan jedhu kana ol jedhanii waan ilaalan natti hin fakkaatu. Kanaaf qeerroon akkuma amma jirtu kanatti jabaatanii organizeeshinii isaanii cimsatanii waan ergamtooti wayyaaneedha kun immoo bifa jijjiirratanii kobborsaa haaraa uffatanii achi as ba'anii ittiin nama goomsan kanaan utuu hin goomfamin nutti deebi'aniiru jedhanii hiccitii isaanii itti kennanii harka diinaatti dhumuurra akkuma jiranitti indipendentilii of danda'aniidhuma fuulduratti adeemuun surra jira. Warri ala jiran kun immoo mugaatii isaanii kanarraa ka'anii diiferansii xixinnoo gidduu isaanii jirtu kana wal danda'anii humna tokko ta'anii sagantaa baafatanii sagantaa jiru kanaan immoo warra amma nama hafafajjeessaa jiru kana hurriidhaanii nama haguugaa jiru kana qaamtuu namaadhaa namarratti waraanaa jaamsaa jiran kana karaatti injifachuu danda'an irratti hojjechuu turre jira. Kun immoo warra biyya keessa jiraniitiin walitti qindaa'ee karaa inni itti hojjetamu ba'uutu irra jira. Kan kanarraa hafee rakkoon keenya ammayyuu furmaata waan argatu natti hin fakkaatu akka yaada kootti. Madda rakkoo yeroo ammaatti Oromoos ta'ee Oromiyaa saaxilee jiru maal akka ta'e kan dubbatan obbo Teessoo Namarraa. Oromiyaanis ta'e Oromoon rakkoo keessa jiru keessaa ba'uuf ammoo maaltu fala yookaan dhaamsa akkamii qabdu jedhee gaaffiin gaafadheef yeroo ammaatti namni dhaamsa yookaan yaada olirraa fudhatu yartuu ta'uu kaasanullee addatti qeerroo Oromoo fi akkasitti dhaamsa isaanii dhaammatan hayyuun Oromoo obbo Teessoo Namarraa. Dhaamsa kana eenyutti dhaamu eenyutu wal dhaggeeffata jetteeti namni suma ofii isaatti dubbatu kanuma isaa dhaga'uu barbaada. Waan isarraa maqee yeroo hundumaa cubbuudha. Egaa uummata ta'uu danda'a jedhee waan ofii kooti as a person amanu Habashaan diimookiraasii afaaniin beekti malee hojiidhaan hin beektu. Biyya Habashaa keessatti mootummaan nagaadhaan jijjiiramee hin beeku. Bara 2070 wayii kaase yeroo hundumaa dhiiga boorrateeti kan mo'etu mo'a. Kanaaf diimookiraasii jechuun Habashaa jala gugguufanii buluu jechuudha isaaniif. Kanarraa hafee waan Habashaan irratti murteessine waan ofii isheetii liidii hin goone as a diimookiraasii nama hambiraa akka walqixxummaatti ilaaltee yerootti jiraattis hin qabdu. Ammas immoo kanaaf qophee hin qabdu. Kanaaf warri Itoophiyaa diimookiraasii goona jedhan kun abjuurra jiru. Waan lammaffaan immoo bilisummaan kadhaadhaan dhufee hin jiru. Bilisummaa namni namaan kennu. Bilisummaa kee ofii keetiitii itti dhiiddee, itti kuftee, itti kaatee argatta. Kanaaf qophee isaan qabdu taanaan immoo ati bilisummaa sanaaf hin qophoofne. Kanaaf garbummaa jala taa'uutu irra ho'a jechuudha. Israagaliidhaa ala Oromoodhaaf kanatu fooyya'uu danda'a waan jedhamu waan natti mul'atu hin jiru. Habashaan irra kaardii tokko bobaa jala kaa'atanii taa'u. Maal isaan kuni waan tokko beeku waa'ee keenya. Waan xinnoon akka nu macheessu, akka nu gammachiisu. Waan xinnoo irratti immoo dallannee akka nu of duuba deebinu beeku.
warri nu keessa isaanii wajjin hojjetanis beeku, warri diinaas beeku kana. Kanaaf ukoo keessa dhoffatanii kan isaan ka'atan maali? Tokko mana hidhaa keessamma gara nama 50,000 kan ta'utu jira kan jedhamudha. Lakkoofsa likkitti hin beekamu. Tokko isaani akka qabiyyeetti qabamanii kan ta'an. Lammaffaan immoo afaan Oromoo naashinaal laangweejii goonaa isa jedhu kanas ukoo jala kaa'atanii taa'u. Addis Ababaa irratti uummati Oromoodhaa ispeeshaal intirestii qabaa isa jedhanis immoo jira. Isheenis immoo waa nama nu goonsuu dandeessii kan jedhuuni qabatanii taa'u. Amma rakkoon dhiibee si'a dhufu waan ittiin goonsuu mokkoran keessaa kanaga. Ammi kanaan dura hidhaman hundinuu hiikamaniiru si'a jedhanii namni gammachuudhaan machaa'ee of waldhaalee gaggabee kunoo har'aa kaasee wayyaaneen mootii keenya taa'aa kan jedhuti abdatu. Warri isaan jala deemaa jiran kunis beeku kana. Waan xixinnoo akkasii kanaan nama gowwoomsuu dandeenyaa kan jedhuunis ishee kana harkatti qabatanii jiru. Si'a isheen kun hundinuu harkaa dhumtu wayyaaneen kan ajjeeftee an gubdee kan gooteeti biyya isheetti galti. Biyya isheetti galcheechi indipendensii diikileerii gooti. Yoo Eertiraajinii deebi'anii tokko ta'an. I wouldn't be surprised. Kanaaf deenjeriin har'a keessa jirru kuni beekamuu qaba. Kanaafis immoo qopheen jiraachuu qaba. Akkuma sila jedhee qopheen jiraachuudhaan malee namoonni akka wal fakkaatanitti akka amantii isaaniitti kaampii kana lamaanitti hiramanii karaa isaanii hojjetanii dhumarratti uummati Oromoo waan irratti murteessaa. Kanaaf warri mujujanii ispeeshaalii warri indipendensiitti amanan kun oduu duwwaatu hin taane hojiidhaanii, organizeeshinaalii, istiraakchiraalii, disipiliiniidhaanii waan adda addaatiin of ijaaruu qabu. Kana dadhabnaan immoo naannee warruma kaantuu mo'aa kun beekamuu qabaa fixadheeran karaa koo. Hayyuu Oromoo obbo Teessoo Namarraa yeroo isin yaamne cufayyuu nuuf osoo hin jenne nu jala dubbatuudhaan gaaffii yookaan yaada kaafne cufarratti ibsa bal'aa waan nu laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoon isin galatoomfadha. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo mariin bifa gaaffiif deebiin hayyuu Oromoo obbo Teessoo Namarraa waliin taasisaa turree armarratti obba'eera. Amma immoo kan dhasaanu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kan harkaa qabus mo'aa buubaa kunootii haga dhumaatti turtiin keessan nu faana ta'u. Qabsoo uummanni Oromoo walabummaa biyya isaaf bilisummaa mataa isaatiif gannoota dheeraaf taasise sababoota akka hin milkoofne godhan danuu keessaa inni ijoon warreen dhiiga sabichaa qaban garuu immoo kaayyoo saba isaanii galmaan ga'uurra garaa isaaniitiif bulanii fi kaayyoo sabichaa daddabsanidha. Koloneeffattoonni mootota Habashaa dhufaa darba tooftaa jijjiirrachuun Oromoota akkasii fayyadamuun Oromoo ittiin cabsaa akkuma turan mootummaan koloneeffataa wayyaanes tooftaa kana daran cimsee itti fufuudhaan OPDOtti dhimma ba'uun hacuuccaa uummata Oromoo irratti geessifamaa ture daran jabeessuun itti fufee jira. Dhugaan kun osoo jiruu yeroo dhiyoo as hooggantoonni OPDO tokko akka qabsaa'ota sabboontotaa fi gootota qabsoo bilisummaa Oromiyaatti dhiheeffamaa fi dhaadhifamaa turanii jiru. Osoo kun hin turin ammoo hooggantootatti kaleessa quuqamtoota qabsoo bilisummaa Oromiyaa jedhamanii ibsamaa turan kun mana murtiitti dhihaatanii hidhamtoota siyaasaa kanneen akka obbo Baqqalaa Garbaa fa'i ragaa ba'uu didan yookiin guyyaa waamamanitti dhihaachuu hanqatan jedhamanii balaaleffatamaa jiru. Warruma kaleessa OPDO'n siyaasa Itoophiyaa keessatti injifannoo gonfatte siyaasa impaayirichaa keessatti boqonnaa haaraa saaqite jedhee faarsaa turetu osoo baatii lama hin turin ammoo jarri bakkuma ishee duriitti deebite uummata Oromoorra wayyaanee filatte jechuudhaan balaaleffachuu eegale. Kun egaa kan mirkaneessu namoonni hooggantoota miidiyaa fi siyaasaa akkasumas hayyoota yookiin xiinxaltoota siyaasaa ofiin jedhanii of himaa turan kun
siyaasa biyyattii keessatti jijjiirama yookiin ta'iinsa gara fuulduraatti uumamuu malu baatii 2-3 of dura tilmaamuu kan hin dandeenye ta'uu isaaniiti. Jaarmiyaan siyaasa Oromoo biyya keessa jiru kan uummata Oromoo biratti fudhatama argachuudhaaf OPDO'n dorgomaa jiru Koongireesii Federaalistii Oromiyaadha. Dorgommiin kunis OPDO irratti sodaa guddaa uumuudhaan diinota waloo OPDO fi wayyaaneen waliin qaban keessaa KFO isa tokko taasisee jira. Sababoota hooggantoonni Koongireesii Federaalistii Oromiyaa akka hidhamanii fi hidhaa keessas akka turfaman taasifamaniifis OPDO'n dorgommii kana haqaan injifachuu dadhabuu ishee ta'uun ifa galaadha. Hooggana dhaaba tokkoo hidhuun ajjeesuun yookiin ammoo biyyaa baqachiisuun dhaaba tokko hammam akka hubuu danda'u waan beekaniif faayidaan wayyaanee fi kan OPDO akka eegamuuf akkasumas fedhiin aangoo irra turuu wayyaaneen qabdu akka milkaa'uuf hooggantoota KFO hidhuudhaan jaarmicha hooggana dhabaa taasisuun wayyaaneedhaaf tarkaanfii filannoo hin qabne ture. Egaa hidhamuu hooggantoota Koongireesii Federaalistii Oromoo keessaa qaamni harka qabu kan baroota dheeraaf isaan balleessuuf qabsaa'aa ture kan gadhiifamuu isaaniitiin hubamuu isaa qajeelchee beeku mana murtiitti dhihaate ragaa hooggantoota KFO gargaaru dhiheessa jedhanii tilmaamuun titiisa irraa damma eeggachuudha. Kanneen hayyoota xiinxaltoota siyaasaa fi hooggantoota siyaasaa jedhamanii of dhiheessaa turan yeroo dhihoo as immoo OPDO warteessuu ta'uu isaanii addeeffatan kun yoo fedhiin mataa isaanii ija isaanii jaamsee gurra isaanii duuchee sammuu isaaniis cufeef malee dhugaa dirree jiru kana arguu dadhaban jechuun nama dhiba. Waan fedheefuu jarri kun gowwoomfamanis haa ta'u faayidaa mataa isaaniitiin bitamaniis haa ta'u garuu kan hubatamuu qabu gochi isaanii kun shira wayyaaneen shirte kanaan uummata Oromoo afaan fajjeessuun qabsoo walabummaa Oromiyaa laamshessuudhaa fi wayyaanee aangoo irra tursuudhaaf kan hojjetamaa jiruu fi qaama shira wayyaanee ta'uusaati. Kun karaa biraa immoo diyaaspooraa ta'anii iddoo qabsoon itti adeemsifamaa jiruu fi hooggansi qabsoos itti barbaachisu irraa fagaatanii qabsoo biyya keessatti adeemsifamaa jiruuf tooftaa fi tarsiimoo baafna qabsoo biyya keessaa hoogganna jedhan of gowwoomsanii uummata Oromoos gowwoomsuudhaaf yaalii isaan gochaa jiran ifatti saaxila. Yaa uummata Oromoo warraaqsa dhiigni ilmaan kee kitilaa itti dhangala'uudhaan asiin ga'e kana galmaan ga'uuf warraaqsa finiinsaa jirtu kanatti dabalataan qabxiilee armaan gadii qalbeeffachuun gaarii ta'a. Inni duraa harcaatonni sirna nafxanyaa akkasumas kanneen dhiiga kee qaban mootummaan koloneeffataa wayyaanee booji'amtoota mootummaa dargii keessaa walitti qabdee qabsaa'ota dhugaa karaarraa maqsuuf adeetitti ijaarte har'a yeroo warraaqsi kee finiinaa jiru kanatti akka waan siif quuqamaniitti afaan tolfatanii qabsoo kee gufachiisuuf tattaafachaa kan jiran ta'uu beektee ergamtoota wayyaanee OPDO'dhaafis ta'e fakkaatota isaatiif osoo gurra hin laanne galma qabsoo kee kan walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa kee irratti fuuleffachuudhaan warraaqsa kee finiinsuun furmaata waaraa ta'uu hubadhu. Ittaansuudhaanis hooggantoota jaarmiyaalee siyaasaa garaagaraa maqaa keenya biyyoota ambaa ta'anii hojiin osoo hin ta'in qabsoo afaanii geggeessaa jiran akkasumas xiinxaltoota siyaasaa diinaaf afaan ta'uun akka waan siif quuqamaniitti olola addaa si gidduutti facaasuudhaan qabsoo kee irraa si gufachiisaa jiraniin qabsoon kee galma ga'uu akka hin dandeenye beektee qabsoonis qabsaa'anis Oromiyaa keessa akkuma jiru hooggansi qabsoo keessa achuma si gidduu jiraachuu hubadhu. Hooggansa qabsoo hadhaa'aa kan walabummaa biyya kee fi bilisummaa mataa kee mirkaneeffachuuf gootummaan si hoogganuu danda'u of keessaa baafachuun yeroo qabsoo kee gabaaffachuudhaan gara galma keetti kan si dhiheessu ta'uu hubadhu. Dhumarrattis shiroota biyyoota ambaa keessatti adeemsifamaa jiran akkasumas basaaftota diinaa maqaa garaagaraa qabaachuun si keessa tamsa'anii qabsoo qeerroon alatti foollee uuman kun qabsoo kee humneessuuf osoo hin taane akkuma amaleeffatan ilmaan kee qareeyyii guuranii
mana hidhaatti naquudhaan qabsoo kee duubatti deebisuuf kan karoorfame ta'uu hubachuudhaan iccitii kee eeggadhu. Firri qabsoo keessiif si qofaa ta'uu beeki. Walitti dhihaadhu, waliin mari'adhu, wal ijaari, hidhadhu, wal hidhachiisi, loli, wal lolchiisi. Oromiyaa qawweedhaan weeraramte qawweedhaan walaboomsatu kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kan guyyaa har'aati. Oromiyaan ni walaboomti, Oromoon ni bilisooma. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa.